Ada dhaabbileen amantaa Oromiyaa ar'aantana jidduu kanatti wal gahanii ergaan hawaasa isaaniitiif dabarsuudhaaf karoorfatan gabaabaan nu bira jira. Isa kanaaf gurra akka nu kennitan maqaa Rabbiitiin hunda keessan ni gaafanna. Hunda dura akkuma Oromoon jedhu jiruu durri ufi sanuu durri garaa jedha Oromoon. Hunda dura jiraachuudha. Jiraachuu jechuun nagaha qabaachuudha. Nageenyi yoo jiraate jiraatuun hin danda'ama. Nageenyi yoo jiraate bahanii galuun hin danda'ama. Nageenyi yoo jiraate dhalanii guddifachuun hin danda'ama. Nageenyi yoo jiraate misoomatti tarkaanfachuu hin danda'ama. Kanaaf akkuma amantaan kumiyyuu qoonqa isaatiin sagalee isaatiin nagaa yoo walitti dhufan dursu nageenyi murteessaa tahuu ibsa. Yoo walitti dhufu ilmi namaa kun assalaamu alaykum jedha, kun salaama addaraachuu jedha, kun nagaan bultanii jedha. Karaa kamiyyuu hunduu nagaan eegala. Hunduu nagaan eegala. Rabbi maqaan isaa immoo salaam jedhee maqaa kana ofitti baasee jira. Shari'aadhaan hunda keessatti nageenyi dursa qaba. Amantaa kamiyyuu keessatti nageenyi dursa qaba. Kanaaf jecha nuti abbootiin amantaa dhaabbileen amantaa naannoo Oromiyaadhaa kalellee nagaa labsaa turre, ar'allee nagaa labsaa jirra, borullee nagaa lallabna jechuudha. Hawaasni hordoftan hundinuu kamiyyuu hawaasni amantaa garagaraa qabdan kan amantoota keessan hordoftan hundinuu karaa kamiinuyyuu amantaa hordofuun nagahaan wal qabateeti. Nagahaan wal qabateeti. Baanee da'awaa godhuu kan dandeenyu, mannoota amantaa keenyatti nagaa lallabuu kan dandeenyu, amantaa keenya lallabuu kan dandeenyu yoo nageenyi jiraate. Bara kana keessatti nutti hammaatee jira. Balaan gurguddaan tokkochi isaa yoo adda bahe ba'achuu isaa hin dandeenyetu nurra jira. Balaan waraanaa nurra jira. Balaan dhukkubaa nurra jira. Balaan beelaa dabree biyya keenya jira. Inni kuni balaa dhiiraa fi dubartii islaamaaf kiristaana jedhee addaan osoo hin qoodin walitti dhuunfatuudha kun. Balaa walitti biyya keenya argamte jechuudha. Kun yoo eessaa dhufe yoo jenne akkuma Rabbiin Qur'aanatti zahara al-fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydin naasi akkuma Rabbi jedhu gocha harka keenya badii ufi hoomishneen Rabbi jazaa sannu deebi'ee jira. Hawaasa keenya akka tawbatti isin yaamuu barbaanna. Kanaafuu isa jalqabaa gabaabsee ergaan an dabarsuu barbaadu. Biyyattiin Itoophiyaadhaa biyya jaalatamtu, biyya kabajamtu isa kana kan ragaa bahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utrukul habasha maa tarakuukum. Itoophiyaa hin tuqinaa. Waan isin hin tuqinin jedhee jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaanaa Nabi Muhammad galmaan gahuun dirqama keenya wanta taheef Nabi Muhammad Itoophiyaa miti. Dhaloonni isaa, gosti isaa, sabni isaa Araba. Zeegaa Itoophiyaatii miti. Lammii Itoophiyaatii miti. Karuu Itoophiyaa qaama ofiitiin dhufee arguu osoo hin tahin wahyii Rabbi isaa dabarseen Itoophiyaan biyya nagahaa, Itoophiyaan biyya haqaa,
Itiyoophiyaan biyya walqixxummaa biyya jaalalaa jedhee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragaa nuu bahe. Biyya nabiin rabbii nagaha jedhee ragaa baheef nagahan qabdu jedhee mootummoonni alaa keessattuu Awurooppaan Ameerikaan bifa adda addaatiin nutti duuluun egaa mormii Itiyoophiyaa qofas osoo hin tahin mormii nabiyyoonni rabbii ragaa bahan san illee mormuudha. Isaan illee mormuu ta'a. Isaanin mormuu jechuun nabiyyoota mormuu jechuun amantaa kamiyyuu keessaa nama baasa. Amantaan kumuyyuu nabiyyoota hin mormu, anbiyaa hin mormu. Amantaa isaa kabajuudhaaf amantaa kaanillee kabajuutu isarra jiraata. Shari'aa keenya keessatti amana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbii wayita jedhu achirraa gadi kan deemu anbiyaa hundatti amanuun dirqama nuti. Kanaaf jecha namni Itiyoophiyaa morme isa jecha anbiyaa ragaa nagaahinyummaa kennaniif kan morme ta'uun hubatame karaa amantaa dhaabbilee amantaa Oromiyaatiin qaama Itiyoophiyaa irratti olola adda addaa ololan taane waan isiin hin qabne waan isiin hin barin waan aadaa ishii hin tahin tokkummaa Oromiyaa tokkummaa Itiyoophiyaa diiguudhaaf tokkummaa Oromiyaa diiguudhaaf tokkummaa sabaa fi sablammii biyya kana keessa jiru diiguudhaaf biyya keenya biyya ibiddaa godhuudhaaf yaaliin karaa kamiinuu godhamu ka gurra kennan dhageenye kuni namni tokko guun dhageeffatu bar mootummaatu itti gumaache jedhaa jedhe dogoggora akkasitti hin fudhatina gurra kennan kan dhageeffanne kunooti Addis Ababaan marfamtee jirti guyyaa 2-3 keessatti Addis Ababaan harka mormitootaa galti gurra kennan kan dhageeffanne miidiyaa akkana jedhutu jira qonqa adda addaatiin eessa jira warri sun har'a kijiba hagana ga'u maaltu fiduu dandahe maal balleessite Itiyoophiyaan nabiin dhaamanii jiru Itiyoophiyaan tuqinaa jechuu nabiin dhaaman san hundi keenna Itiyoophiyaa tuquu irraa akka dhaabannu jechaa hawaasa keenya diyaasbooraa ergaa kana alatti humna guutuudhaan Itiyoophiyaan tuqinaa ingahaa no more jedhee ibsa dabarsisan maqaa dhaabbilee amantaa Oromiyaatiin galatoonfachaa jiddugalummaan alaa akka nurraa dhaabbatu ergaa koo dabarsuun barbaada. Gara biraatiin amantaa waaqati Qur'aanni Matsaaf Qudduusin kan namaati miti kan rabbiiti. Manni amantaa akkumuyyuu kan rabbiiti malee kan namaati miti. Rabbi Qur'aanatti wayta dubbatu ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات أتو ربي ورحق أيغو دچيك نرهن كاهني سلا من نوتين أمانتا ديغمان جيغان غوباتان مسجن ديغامي بيتا كريستيان ديغامي charchiin diigame akkasin maqaa adda baasee dubbata rabbiin otoo nama eegu rabbi dachii kanarra hin kaahini qaamni ar'aa masjida diigu qaamni taabota diigu qaamni charchii diigu qaama namaan lolu osoo hin tahin qaama rabbiin lolu tahuun isaa hubatame qaama rabbiin lolu rabbiin lol'aa jirtaa yoo amantaa qabaatte amantaa kamiyyuu haa tahu amantaan kumuyyuu kalaama rabbii jechoota rabbii qur'aana akkasi faca'ee ijji kenna agartu egaa
obsa dadhabneerra yoo nama rabbi sodaatu taate tawbad yoo nama rabbi sodaanne taate immoo duniyaa kanattu rabbi siif kafala akka dhaabbilee amantaa oromiyaatittis qaama kanas balaaleffachuu feena kanaaf ufaa qusatu qaamni kumuyyuu eenyus haa ta'u rabbi lolu irraa ufaa qusatu rabbi yoo lole moo rabbi isaan lola akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam man aadaalii waliyan faqad aadantuhu bil harb nama gabroota kiyyaan lole anaatu isaan lolaa jedhee jira durallee warri amantoota lole hin lolame hin jige amantoota irraa uf qusadhu nagaa booressuu irraa uf qusadhu biyya nabiyyiin biyya nagahaa jedhee ragaa baheef diiguu irraa uf qusadhu yoo ta'uu baate gatii keeni argattaa jechuun barbaada inni sadaffaadha egaa yeroo baay'ee diinni kenna amantoota lamaa walitti buusuudhaaf yaaliin inni godhin hin jiru dhagaan inni hin garagalchin hin jiru ammallee iddoo adda addaa keessatti cimee itti fufuudha kan argaa jirru amantaa muslimaa adda baasanii biyyattii tana keessaa isin qulqulleessina jedhanii naannoo muraasa keessatti hagas maras yoo ta'uu baate naannoo muraasa keessatti olola adda addaa irratti oofanii akka waan muslimni biyya kana keessatti inni kuni duraan kan jedhame san keessaa caasaa hafe natti fakkaata biyyi kuni kan amantaa tokko biyyi kun kan amantaa tokko warra jedhu san keessaa caasaa hafe ta'uu isaatiin shakka isa ta'us mala sun dabree jira yeroon isaatillee dabree jira biyyi kun biyya amantaa hundaati biyyi kun biyya sabaa fi sablammii hundaati biyyi kun biyya amantoon hundinuu walqixxummaadhaan wal kabajuudhaan itti jiraatuudha kaayyoon kenna isa kana kaayyoon dhaabbilee amantaa oromiyaas ta'ee kan biyyattii kanaan alan jiru inni ergaa akkanaatiin deemee eenyummaa namaatiin eenyummaa amantaatiin duula akkasii deemsisaa jirullee dogoggora hammanan jenne keessa jirta galmas gahuu hin dandahu waan ta'eef eenyullee haa ta'u eenyus gocha akkanaatirraa akka uf qusattu jecha akkanaatirraa akka uf qusattu amantaan kumuyyuu wal kabajee akka jiraatuuf akka itti fufu gaafachaa isa bira dabree jennaan balaaleffachuu qofa osoo hin tahin dhugaa jirtu irratti hundoofne rabbii keenna kadhachuurraa ka uf duuban deebine tahuu asumaanuu ibsuun barbaada inni afuraffaa carraa nageenyaa akkuma dura dubbannee kaane oromooni waan jettu irraa nagaa gonfannee deemnu kana mirga argannee ittiin jirru kana bilaashatti miti kan dhufe taphatti miti kan dhufe mana teennetii miti kan dhufe ilmaan teenna qaamaaf qalbii ishii humna ishii daaraa gootee dhiiga ishii kennite ufii duutee biyya kenna tan jiraachifte raayyaan ittisa biyyaa akka abbootii amantaatittis akka dhaabbilee amantaatittis akka sabaa fi sablammii biyya kana keessa jiranittis galata ol aanaa hundarraa kan qaban ta'uun isaanii beekame carraa isaan nu gonfachiisaniif galatooma isaaniin jecha gara fuulduraatittis isin waliin jiraachuu kenna akka beeytan waan hundaanuu akkuma dura jechaa turre qaamanuu keessatti argamne akka jechaa turre cimsinee kan itti fufnu tahuu asumaanuu beeysisaa muummichi ministeera keenyaa seenaa addunyaa keessatti hin argamin nuu galmeesse nafseen takkatti himaa ani kana dinqisiisu ka dhuunfaa kootitti dhiifama naa godhaa ilma kootis nan jaaladhasi gaafa inni duula kallattiidhaan mataa ofiitii bahe hin beeku akka jedhee ibsu baay'ee
baay'ee haala nama gammachiisu rabbi isa cinaa dhaabbate akkuma rabbi hadiis al-qudsitti ana inda zanni abdii bii jedhu ani bakkuma gabrichi kiyya itti naniyyate san jira akka jedhu injifadheeti gala jedhee akka karoorfatee bahe injifatee galee har'a gammachuu kana jedhamu nu gonfachiisee jira isa waliin dhaabbachuun dirqama keenya kanaaf qaamni mormitootaatis yoo jiraattan nu wanni isinirraa barbaannu hundi keessanuu dhuftanii waltajjii nagahaatii irratti karaa nagahaatiin nutillee jaarsoleen abbootiin amantaatillee isin hin makamne karaa nagahaatiin biyya keenya misoomsuuf biyya keenya ijaaruuf biyya keenya guddisuuf dogoggorri keenya eessa jennee wal keessa barbaannee karaa sirriititti biyya keenya fuuldura oofuudhaaf akka of qopheessitan maqaa dhaabbilee amantaa Oromiyaatiin karaa nagaatitti akka dachaatan biyya keessanitti dachaatanii mariin akka raawwattan isin yaamuu barbaada. Dhumarratti hawaasni nu dhageeffattan hundinuu hawaasa keenya ka buqqa'e mana isaatii fi qabeenya isaatirraa kan buqqa'e egaa waan qabdan hundaan isaan cinaa dhaabbachuu qofa osoo hin ta'in warri buqqa'ee amma eega biyyi nagaa taate deebi'ellee deebisanii ijaaruu deebisanii dhaabuun manni isaanii jiru lafti isaanii jirtu dachii qofatu jira qabeenyi isaanii guutuun doorrifamee jira wanta ta'eef ija keennan dhaynee argine wanta ta'eef kanaaf isaan deebifnee dhaabuun dirqama keenya wanta ta'eef hundi keessanuu waan qabdaniin akka fuula nagahaatitti deebitanii ummata kana cinaa akka dhaabbattan jechuun barbaada galatooma. Maqaa abbaa kan ilmaa kana hora qulqulluu waaqa tokkoon malaaka miret qomoo sabbaa sinoodaa orgaanatan jedhama. Har'a kan dhufe walitti qabaa gumii abbootii amantaa bakka bu'ee tanan dhufe dhimmi siyaasaati. Amantaan kamataa fi danda'eedha. Amantaan isa kamiitiyyuu kabajamuu qabaata. Kanaaf dhaabbileen amantaa gubachuu miti tuqamuus hin qaban. Dhaabbileen amantaa jechuun embaasii biyya kanaati. Namni rakkates kan beela'es hundi isaatu kan itti fiigu kan itti dhiyeessu kan of dhoksu iddoolee amantaa keessatti iddoo nagayaati jechuudha. Kanaaf manneen amantaa warroonni manneen amantaa gubaa jiran kuni akka yaada kootiitti namoota amantaa qabanis irraa yaadu miti. Namni amantaa qabu mana amantaan gubu. Namni amantaa qabu kitaabolee amantaa waa'ee amantaa lallaban hin gubu. Kanaaf baay'ee kan balaaleffannus akka dhuunfaa kootiittis akka amantaa ortodoksii tawaahidootittis manneen amantaa gubuun seeraan ala hin eeyyamamu jechuudha. Dhimma kana ittisuudhaaf tokkoffaa irratti uummanni nu gaadhee dhaabbachuu qabaata. Manneen amantaa gubuun dhaabbilee amantaa tuquun namoonni dhimma kana geggeessaa jiran seeraan ala waan ta'eef tokkoffaa dhaabbachuu qabaatu. Lammaffaa hin taane taanaan uummanni kallattiidhaan bahee isa kana balaaleffachuu qabaata. Dhimma siyaasaa fi dhimma amantaa walitti fidanii manneen amantaa gubu kitaabileen amantaa gubuun seeraan ala waan ta'eef fudhatamas hin qabu saba kam birattuu fudhatamas hin qabu waan ta'eef uummanni bahee tooyi kana balaaleffachuu qabaata. Nurraa dhaabbachuu qabaata. Manneen amantaa hin gubinaa. Manneen amantaa hin tuqinaadhanii waa'ee dhimma manneen amantaatiin wal qabate ofirraa balaaleffachuu qaba. Yoo danda'ame balaaleffachuun karaa lamaan kan ilaalamu akka amantaatiitti. Tokkoffaa dhaabii namoonni dhimma kana geggeessaa jirtan dhaabaa jedhanii ergaa dabarsuudha. Lammaffaa irratti dhimma kana hin dhaabadhee itti fufnaan dhimma kanarraan akka kaayyoo kamiinuu galma akka inni hin geenye kadhannaatti geggeessuudha. Kan waaqa caalee hin jiru innis isaanis waaqa gaditti kadhannaa iddoo manneen amantaa jiru hundarratti gaafa kadhannaa itti godhame lola lafarraatiin miti waaqatu isaan dhaha jechuudha. Kanaaf karaa lamaaninuu uummanni bahee balaaleffachuu qabaata. Amantaalee walitti buusuudhaan bu'aan argatamaa ture sun amma faashiniin isaa irra darbeera sun amma. Jaarraa 21 keessa taa'ee amantaaf amantaa walitti buusee bu'aa argadha inni jedhu suni amma harka fashalaa'ee jira sun hin hojjetu. Tokkoffaa namoonni kaayyoo karoora kana qabatee deemu suni akka nama baratee tokkotti akka nama jaarraa 21ffaa keessa jiru kanatti of ilaala duubatti of deemsaadha inni. Lammaffaa irratti immoo tiyyuu amantaa fi amantaa walitti buusuudhaaf yeroo dhufu dargaggeessis ta'ee jaarsi nama kana fudhatu hin jiru amma yeroo kana keessatti. Seeraa miti kuni. Iddoo qaba kan iddoo geeffadhu amantaa amantaa wanti walitti buusu hin jiru. Kitaaba irratti illee nu barraa'ee jira. Hunda isaaniitiif iyyuu akka hojii isaaniitti anatu kafalaa dheer jira waaqni.
waa inni kan hojii isaa kan gaarii ta'e finnaa gafalu malee lafa kanarratti amantaa walitti buusuun bu'aan ittiin argatu sun amma yeroo irra darbees jira haala duubatti hafaadhasi of gowwoomsu yoo ta'e malee namni kanaan gowwoomus hin jiru tokko isa kana inni lammaffaan garuu manneen amantaa keessa taa'anii siyaasa warra deeggaramuu jiru biyyoon jiraatin amantaan hin jiraatu jalqaba Kiristoosis kan barsiise nageenya waa'ee nageenyati nageenya irratti hojjechuu osoo danda'u kan walitti araarsuu osoo danda'amu isa qaama tokkoof deeggaruudhaan wanta hin taane wanti dabarsaa jiran jiru fakkeenyaaf samuuna Ameerikaa keessatti monoksiin ana fakkaatu alaabaa qabatee Itoophiyaa jettu hin beeknu Itoophiyaa abaarramteedha jedhee labsaa ture sun nama amantaa bakka uffata amantaa uffatee jira garuu amantaa bakka namtichi sun maaliidhaaf har'a Itoophiyaan inni hin beeku Itoophiyaa maqaan isa guddisee kan isaan as gahe Itoophiyaa keessatti guddatee buddeenni bahee fi biyya Ameerikaa kan bahe amma mootu karaa birootiin mijachuudhaan amantaa uffata godhatee amantaa keessa galee saba tokko arrabsaa gosa tokko arrabsaa isa tokko abaaraa deemu sun sirrii miti ammas jiru manneen amantaa baay'ee keessa uffata amantaa uffatanii tokkoffaa sabaaf isa walitti buusaa kan jiran lammaffaa amantaadhaan wal fakkeessanii amantaa walitti buusuuf warroonni deemaa jiran jiru mootummaan kana xiyyeeffannoo hojjechuu qabaata manneen amantaa iddoo waaqa itti waaqeffannuudha iddoo waaqaaf keenyaaf galata itti galchinuudha malee iddoo abbammaan fedhe lafaa ka'ee saba tokko abaaraa biyya tokko abaaraa paartii tokko deeggaraa paartii tokko abaaratti deemu hin jiru amantaan kanaaf isaan kun osoo deebi'anii of laalanii amantaa geggeessaa jiramoo yoo fedha siyaasaa qabaate yoo jaalala siyaasaa qabaate uffata amantaa kaabbaa amantaa lafa godhee siyaasa keessa galu mirga isaati kasa dhoogu hin jiru garuu uffata amantaa uffatanii manneen amantaa akka gubatu goosisuudhaaf namni sabaaf gosaaf akka walitti godhuuf deemuun suni cubbuudhas seera maleedhas aadaa keenyas harka caalaa aadaa akka uummata Oromootitti aada maleedha kun uummanni Oromoo aadaa qaba safuu qaba safuun isaas aadaan isaas amantaa isaa qabatee aadaa isaa kunuunfatee isa kam hunda wajjinu kan jiraatudha malee amantaa uffata godhatee dhimma siyaasaa yeroo itti geggeessu arginees dhageenyis hin beeku kanaaf uummannis kana balaaleffachuu qabaatan jedhani warroota biyya alaatii wal qabatee kan jiru ololli isaan geggeessaa jiranis duulli isaan uummata Itoophiyaa guutuu Afrikaa irratti harka caalaa yeroo ammaa kana wal qabatee kan Itoophiyaa geggeessaa jiran kuni ilaalcha isaaniitiif isaan sirriidhan jedhani maaliif sirriidha Itoophiyaa jechuun guutuu Afrikaadha gaafa Itoophiyaan guddatte gaafa Itoophiyaan of dandeessee dhaabbatte kophaa isheetiin kan guddattu Afrikaa guutuu qabattee waati gaafa Afrikaa guutuu qabattee isheen baatee mootiyyuu saamichi biyyi alaa Afrikaa saamaa jiran kun rakkinni isaan Itoophiyaa fi Afrikaa guutuu keessa galanii rakkina isaan uumaa jiran kun hin dhaabbata hundisaa kanaaf maal godhuu qabaatanii Afrikaa kamirraayyuu darbanii Itoophiyaa dhahuudhaaf osoo hin guddatin asitti Itoophiyaa gad hambisuudhaaf kan deemaa jiran isaan yaadan malee Itoophiyaan garuu guddachuun isii mutu hin hafu mul'ataas jirti bahaas jirti ammumaa rakkina kan keessa taatee gaanfa Afrikaa tokko godhaa jirti mootonni Afrikaa hundi isaanii tokko ta'aa jiru ummanni Afrikaa hundi isaanii tokko ta'aa jiru kan argatiin kan sodaataa jiran kanaafuu Itoophiyaan taatee Afrikaa nu harkaa bahaa jirti osoo nu harkaa hin bahin yoo dandeenye siyaasan yoo dandeenye lolaan karaa carraa argame hundaanuu Itoophiyaa diiguu qabna Itoophiyaa gadi deebisuu qabna kan jedhu karooreffatanii kan kaan isaan biyya Awurooppaa Ameerikaa jennee warri amma akkasitti olola gurguddaa geggeessaa jiru kuni beeku isaan kuni haaloo bahuudhaaf tokkoffaan haaloon isaanii Xaaliyaan Itoophiyaa seentee akkamitti garafamtee akka baate beekti Ingiliz Itoophiyaa dhuftee akkamitti garafamtee akka baate beekti Gibsi yookaan Misri Itoophiyaa yaaltee turtee akkamitti akka Itoophiyaa keessaa baate beekti Somaaliyaan beekti iddoo hundi isaa warra Itoophiyaa irratti lola balee hundi isaanii garafamanii akkamitti akka baan hin beeku lolaan akka hin dandeenyes beeku amma lola isa rasaasa dhukaasan dhiisaniit lola ikoonomiitii fi lola mootiyyuu siyaasa adda addaa geggeessuudhaan Itoophiyaa burjaajessuuf kan fiigaa jiran isaan amma ofii isaaniitiif gahee isaaniitiif guddina isaaniitiif fiigaa jiran malee Itoophiyaadhaaf naanii miti juntaadhaaf naanii miti
kaayyoo qabu kaayyoo isaanii san galmaan gaachuudhaaf immoo tiyyuu juntaa du'ee boolla keessa jiru san reefa baasanii fuulduratti fiduu barbaadu sun immoo hin ta'u sun hin ta'u kanaan booda kanaaf dhaabbachuu qabaatu kanaaf uummata Itoophiyaa jeequ kanaaf rakkina tokko tokko Afrikaa guutuurratti geggeessa olola tokko tokko geggeessaa jiru dhugaa osoo arganu ijji isaanii osoo ilaalu fakkeenya amma Yoosiif kaase lola amma geggeeffamaa jiru kanarratti fagoo taa'anii saatalaayitiidhaan deeggaraa turanii hololaan deeggaraa turanii miidiyaa adda addaatiin miidiyaalee isaaniitiin deeggaraa turanii qabeenyaan deeggaraa turanii kun hundi isaatu harkaa fashalaa'ee jira torban tokko immoo guutuu gaafa iddootti jarri galte Itoophiyaa dhiifama gaafachuudhaaf kanaaf deemuun jedhee yaadan isaan kanaaf deemu Ameerikaatu dursee bada malee Itoophiyaan tokko hin taatu shakkii tokko hin qabnu kanarratti. Maqaan kiyyaa Luba Amansiisaa Cufaan jedhama. Gumii dhaabbilee amantaatti miseensa boordiiti. Nageenyi uumama maraafiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Dhala namaa duwwaa odoo hin ta'in bineensaa akkasumas illee biqiltuudhaaf illee nageenyi baay'ee barbaachisaadha murteessaadha. Faallaa nageenyaa kan deemu kan nagaa hin jaalannedha. Kan nagaa hin jaalannedha. Kan humna biraatiin hoogganamudha. Kanaafuu karaa addaatiin uummanni amantii qabu, sabni amantii qabu, sabni waaqaa sodaatu, safuu waaqaa qabu nageenyaaf wabii dhaabachuu qaba. Nageenyaaf gumaacha gochuu qaba, gargaarsa gochuu qaba, gorsuu qaba. Akkasumas immoo kadhachuu qaba. Nageenya dhugaan waaqa biraa dhufa. Kanaafuu waaqa isa nageenya buusuu danda'u, isa hamaa gara gaariitti fiduu kan danda'u, isa jallate sirreessuu kan danda'u, soroorsuu kan danda'u, ankaraarraa dabe karaatti deebisuu kan danda'u abbootiin amantaa jaarsoliin maanguddoon bataskaanatti maskiidatti du'aayii gochuu kadhannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo faallaa nageenyaa kan deemanii uummanni akka jeeqamu, biyyi akka baddu, waldaan akka gubatu, maskiin akka gubatu faallaa kanarratti gumaacha warra godhan gorsuu, karaatti deebisuu akkasumas immoo gocha akkasii kana balaaleffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana hundumaa gara nageenyatti fiduu kan danda'u Waaqayyo waan ta'eef namni hundumtuu gara Rabbiitti yaada isaa deebisuutu irra jira. Rabbi nageenya akka buusuu akkasumas immoo itti dabaluudhaanii kallattii addaatiin warra nageenya barbaadanii mana isaaniirraa buqqa'an sababa adda addaatiin balaa yeroo kanaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif immoo uummanni dhaabbileen amantii gumaacha mataa isaanii gochaa jiranii ammas immoo akka gochuu qaban gargaarsa akka aarsaa gochuu akka qaban yeroo sooman waan sooman guyyaa sooman sun wanta nyaachuu qaban sun qobaatti qusatanii tooyi namoota gargaarsa barbaadan namoota beela'an namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'an kana deeggarsa addaa akka godhan maqaa dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaatiin waamicha gochuu barbaada. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya haala waqtaawaa